Ay nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota YouTube yaalaa nagaan siniif haa baay'atu. Viidiyoo kana like, share, copy link gochuun dagatinaa hin jedha. Itti aansuudhaan har'ammoo buna danfisa jedhee yaadaa jira. Alamiin deemsa wayirra turtee guyyaa kana iddee ta'e deemtee turte. Waan isheen baay'ee dadhabdeef buna danfisaa fedhee yaadaa jira. Kunoo laala isheen rafaa jirti. Buna danfisee fi buna bareedaa buna furdaan obaasadhee yaadaa jira. Amma laal kunoo buna miiccachaa jira. Buna miiccaa. Sirrumatti bakka baay'ee dadhabanii jiru waan ta'eef faagochuun barbaadeerra. Anammoo duras nabeettu viidiyoo baay'ee wajjin hojjannee gallakineerra waan ta'eef kunoo laal amma buna miiccadheera. Ammoo makashkashaatti naqadha. Saabooddee makashkashaatti naqadhee buna bareedaa danfisa jedhee yaadaa jira. Yoo kan dhagaan ta'e nan kaasa isaanis salamituun isinitti haasoftu. Haadha siifoo? Haadha sinaaf? Kaa foolii bunaa. Natti qorree jira. Simbaanaaf dhimee carqee baalo. Baal gootu viidiyoo waraabdu. Viidiyoo waraabaa jiru. Viidiyoo inni waraabu. Simoo? Uffas fidi kaasin baadatti uffisi bad. Maayishinii natti qorraa jira. Dura yoo booda laamu. Maanni yuutuubi waraabdaa? Nagaa siniifaa baay'atu hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa obboleettiin keessanii baga nagaa taatanis siniin jedha dadhabeen jira joo. Har'a biqeenis mana kiyya jira. Innaa buna danfisaara. Buna si xiqqoo dandagaa gizee ta'aa tokko biqee. Haa dhagaa turtanii? Xiqqoo dandagaa jira. Dandadhabe malee innaa akkana kaffiqee buna naa danfisaara. Qommaa kan fudhatte shinii wal babbafatteedha. Shiniis qopheeffadheera. Hundayyuu qopheeffadheen jira. Buna eessa kana qabii miicitee seera. Baay'ee miici. Buna bareedaa danfisuuf yaadaa jira. Eessa buna seera miicitee? Haa ta'u bakka bareedaadha garuu maa miti. Waan namni namaa godhallee tuffachuu sirrii miti. Yaa duratti illee qulqulleessita. Baay'oorri natti jira. Asa himee ati yeroo sa'aatii meeqa amma halkan keessa sa'aatii 3 bar. Baay'ee dadhabdanii? Itoophiyaatti. Sa'aatii 3. Amma akkas turee baay'ee waan dadhabaniif kanaaf hordoftoota keenyaa kunoo laal akka kanatti yeroo tokko tokko dhiirri qaxaleen barbaachisaadha beektu miti. Kunoo gaafa namni dadhabe buna danfisuun jira, dabalee shiroo hojjechuun jira. Baay'ee nama barbaachisaadha. Dhiiraafillee dhaamsa kennuun barbaadani asirratti. Kasalatti dabaladhu kaawwan. Maatiin isaanii kasala qaba. Kasala baay'ee qaba. Saree shok goota malee silaa kasalittu siin godhoo. Itti waan simba kasala fidi. Kasala fidi. Kasala inni waabatee xiqqicii fidiin meentala koo. Kabooti isa guddaa maa baafatirra erga goote immoo ofiimaatti gootas galgala. Silaa galgala siidheetu mani. Sinumaa qofa. Eebbifamushi. Misa iraata nyaatanii. Iraata qorsii bunaa yeroo bunni dafee nyaannaka. Maaltu jiru? Maaltu jira? Qorsiin bunaa jiraa simbaa? Qorsiin bunaa jiraattaa? Maal bijaamaa kaawwatti haasite? Maanni galgalaan bijaamaa kaawwattaa? Innaa akkasitti keechuu galatoo bika viidiyoo eenyuu si yaadachiisiree waraabu? Viidiyoo silaa tasuma yaade. Galatoo bika. Marantee sila si engedde viidiyoon kee tokko jalatti koomentii wayiin arge. Lakkoofsa bilbila isaa naa kennaayi. Irraa naqabee itti tokkotti. Amma yoon ergee taare. Amma yoon itti mitaa. Guutuutti ga'e itti bika. Mbeeku kaa. Mbeeku kaa. Isallee keessaa qabu. Bakka
warri lakkoofsa koo barbaadani lakkoofsa koo isinitti nan danda'a. Yooni me wayya immoo Bakki YouTube ya keessatti ni mini. bakka inni min jedhaniiru waan ta'eef Tachi silaa qabdu maa isa dubbisu. tachii isin qabu beektanii silkii xaxaran baadha. Gaafan tachii qabadhetti lakkoofsa koo isin ergee warri barbaacha koo qabdan haasa'uu dandeenya waliin. Maali abbee ani modura absaayi na ufaira. Amen. Argaa tachi darbuu dhiisee sirra gachiisee maal caqqii loona fidde sii kun. Atoo gara tachi darbitanii turtanii murtee ture. Dadhabnaan mara sii gadi ciise beektaa. Baay'ee dadhabdanii. Dadhabnaan ani waan takka ishii dandeessa jechuun haatee hojii arabaa kana ta'uun beeku adda. Hojii arabaa kana akkoo warra achi galan badaa hojii biyyaatti badaa baadiyyaatti gaafa deebi'an badaa fulunnatani. Baadiyyaa sottaale biyya. Biyyuma Itoophiyaa keessa gaafa galanii badaa miti fulunnatan. Budallee naaf ooftee gaazaroo ni galatoo. Akkuma kasala sitti dabaladheera. Sirriitti kanaa ta'eera ammoo. Kasala akkuma itti godhatte. Kasala kan itti kennan biraadhaaf naannoon. Kan itti kennan osoo taa'anii kan itti godhan jedhu kaasee. Kan itti godhan. Kasala kan akkasii tokko tokko. Akkasiin baasu ishee. Ishee. Ati barbaadachuu qabdayyo. Hundi waa silaallata amma. Maal goonani? Kanaadhuma kanallee mul'annaa namatti. Otoon silkii mataa kootii qabaadhee karaa sanaa wal arguu dandeenya. Yuutuubii mataa kootiillee banadhee waliin haasa'uu dandeenya. Amma garuu sababiin silkii dhabeef siniin wal arguu hin danda'u. Karaadhuma kanallee wal argina jedheen kunoo buna akaa'aa jiru. Abshiroo maamiti. Buna gaa'eedha. Edaa bullachuudhaaf kaameraa banattee. Isuwar video qoy comment badeen gaddaa sana arginaani siruma isaa eenyu itti bini. Komentii sana gaafa dhaga'u gammadaan ture ergasi. Akka waan naa hojjetameetti. Maaltu si hojjetama? Akka waan silkii naa bitanii. Silkii si bitna hin jenne bi. Maal jedhanii lakka? Lakki jaalala sirraa nu qabeedhanii. Waaw! Haadha manaa argachuuf hin jiraachuun. Haadha manaati mana silkiidha seenneedha. Ani ko silkiidha jedheen kun immoo waan silkiirra caalu haadha manaa argachuuf. Sidaa saayika amma takka beeku. Raasaayii fataadha amma buna danfitee muretti. Maali eenyuun godhin kaa? Sorteo maal nama xaafii soru ta'e. Na jalaa gubata jedheen. Uff lakki suuta edi eenyu godhi maqaa isaayyuu suuta digaggara gahi. Ilaa bunni akkas godhama. Matsaxxawaas immoo matsaxxawaa keessa godhadhu. Katti. Isa suska kana bunatti miichatte miti isa kaasi. Boota sanan godhamu inni ta'u bira dardartee godhamaare. Waan ammatti na barbaachisu na bira jira. Simboo kaasi dhaqii ta'u bira. Kottu kaasi sifa kana. Kaaduu kaasi bira. Kaaduu kaasi harkaan nattaa sooftii fanarra keessa seenuudha. Reefi ta'u kaasi hordoftoota keenyatti hin baay'ifnu. Booda reewoo barbaadan viidiyoo tokkicha irratti hojjenna. Erga bantani gadi. Innaa akkasii kaasi simboo isa innaa buna seerana kaashii fi qeeqoo. Hedduu galatoomishi. Kanaaf kana fakkaataa koottaa buna dhugaa jennaa. Buna dhugaa eri. Buna dhugaa koottaa buna dhugaa hordoftoota keenya. Buna dhugaa isin jennaa baay'ee sin gaalanna baay'ee sin kabanya ayila dadhabeetti hin jira. Yaa uka buna kana argeeto yoo narraa ka'e narraa deeme ammayyuu. Isiniin jennaa hedduu takka sin jaalanna hedduu takka sin kabanya viidiyoo kana like share godhaa yaaluu hordoftoota kiyyaa. Siqeellee baay'een jaaladha. Bye turtii gaarii yeroo gaarii naaf qabaadha. Ciao. Bye.